انت لا كاني نسيت تما سيبرا سما لا كنيكا مقا كيسن ما كان كومو با تمامي مقا أبات أبا تمام ده با بوكي بوتي هاي شروطه كما مقا أبا أما مقا أباتي مقا كاكايت جبلا أما كاكايت مقا كاكاي كوتي با تمام بيتو بابا بديوتي أبا تمامي با بوكي بو أبا أواجي جرب بادي كوكاتشي جرب لالوتي با تمامي با بوكي بو با أواجي أما كاكايو كفتي مقا غير umuriin keessan Primo, umurii ijoolleen beelaa gisee xaaliyaaniin biyya qabatu dargaggeessa. Xaaliyaaniin biyya qabatee umuriin gisee sana dargaggee baa'uun ta'uu ijoolleen beeku wama ta'e xaafi ijoolleen hin beeku xaaliyaanii hin fuudhu. dhibbaaf meeqa ijoollee? Mee afaan. Isii kakazii naamiti sharafee. Sharafee eega xaaliyaaniin biyya qabatee fuudhu. Umuriin ma qofanatti moo? Ani beeku gaawwama jedhe taate dhibbuma kudhan godhe. Ebbaa kudhan godhe. Kan isin irraa dhuftan? Maaluudha. Birrii dhibba tokko meeqa? Dhibba tokko. Amma ebbee kan isa kana fudhadhee dhaqa. As kottaa. Asii. Dargaggeessa kanarran ta'a. Baafadhu. Maal uffata maaliifan baafadhu? Baasiin ni koo eessaan harka gogaa jira hoo eessaan. Kamiin godha kaa? Uffanni nuun irratti jira. Dinuu qatti haasummaan taateetti. Ijoollee dhagum. Ijoollee na fuufaa jira. Akkana. Dhagum. Nagiraa dhiisin kana. Namoonni sodaachisoo maal godhu barbaadu? Nagiraa. Ol butaa akka keessan qabadhaa. Talaala jira loomi amma maal kun fayyisaa jira dawaadha doktorii bira naqa talaala jechuun sachoo kan kun Al takka harka keessan fudhate hafuura keessan amma na fayyisaa jira jechuudha. John. Alago. Bortok. Banne kajol. Enggak untana. ga'eera. Bakka fayyee galuu Hin fayyitu. amma galuu galee dhumee lamu. Amma hin dhumne. Amma inni kuni gaggeessaa akkaataa qaama biraa maal akka ta'e ilaalamee Siya kana fuutetta. Amma eessa naqa jettan. Asinta intala achi siqad. Asina duraa kai achi bood. Maqaa koo eenyu waama boona qaaqoo fiti kabiriidhaan hin bitadheewu ijoon intala amma kaffalle jettee kan biraa namuufsiisuuf immoo ijoon intala maal taate sitiin dhukkuba maqaalee si bu'eemo ijoon obbo sheekisinoo maal taataa ana abee Abe.
Seenaa laa asuma taa Santa. kunoo laa sun. Vale. Doctora Nagara. Ayara. Dan hukumne. Ila gadam masjidan lagi. Lamni boti ke tu tirana. Edde sabsabati gisena kala boti ba fadde namni mali ba kama boti ke sani tirana je. Debi mo kalesa goda ya ajiba macha sano bole suma ba boti san katama biranna ijoolleen isaanii natti walbeele mootii abbaata maamii tiraa meelli isaanii tirana je. Ennaani ne abbaasi maal gaafadhe malliqoo maali namni iddeen argetti na ciicate jennaani. Haakimee dhaqaa jedhi doktooraa kun dawaasaa beeku naan jennaani. Hin tiraane. Ila haa tumti kumaa galgala gisee akkana ramnu. Akkana jalaa kun nafti jechuudha kan isuma. Isa jedha qaala qe'aa oman godhu dhabee alatti illee nuti haa. Okeedee dheeruma wayii naa kenna jedhe kan dhufe qaba. Mootii tiraa immoo miila tiraa yeroo. Namni gaalachuu jetti. Miilli sigaa maali sarara faati kumaa miila keessanii jetti mamuma ta'e yoo co'oodhaa jedhee immoo laallaan co'oonis hin jiru lachuu. Miila akkam dhiqatartooti? Mootii kana fayyada. Miila seeruma salaataan bishaanuma nana mootiin hin dhiqamne. Mootiin dhiqu. Mootii yoo bishaan itti gale jedheetan mootii yoo giseedhaa akka maal kaacha'u yoo itti galchuu. Miiluma lollaa qabee salaataa bishaanuma nana nageetuma salaata. Malee miicu mootii. Isa dawaadhuma laalaa jedheetan. Qorichuma wayinaa godhu. Mee qoricha isiniif kennina? Maal jette gaa dawaasaa? Egaa waan naannoo qulqullina keessanii innis qulqullina mootiitis kan miilaatti eeggachuu qabdu. Gatuudhaan guutuu kunis gaarii miti. Akka ati jiru bookoo waan bilaatuun qayyaaradhee natti tola. Amma dawaa isa miidhilaa quba gidduu quba giseera kana gargar qabe. Namni na jibbise. Isa dawaadhuma isaanii alaale jedhetan. Innis barreessina. Amma gaa maal jette gaa malumti koo maal jette gaa. Egaa kan miila keessanii kun fangasii yookaan baakteeriyaa infekshinii ta'uu mala. Kan eeggachuudhaaf immoo qulqullinni karaa barbaachisaadha. Miilli kun booddee keessaa ukkaamamee ta'a waan ta'eef infekshiniin baakteeriyaatis fangasiidhaa fi haala Magaazii jette. Magaazii. Fangasii. Fangasii. Maal inni fangasii? Infekshiniidha. Infekshinii kan akka baakteeriyaa ta'ee kan biraati inni immoo qulqullina keessan eeggachuu qabdu isin dabalataan immoo infekshiniin jiraachuusaa marmaraa isinii goone qorichas isiniif barreessina. Abbaan jabal immoo jabaadha jechuudha. Abbaa jabal hariiroo keenyaatu andoodeedhaan dhiqameetiin abbaa tamaama andoodeetti sukkuumaatii dhiqaadhee sana xiqqoo wayyaa'ee ture booddee kana gaaddee ijoolleen duraa kufaati jechuudha. Egaa booma jette naa kenniiti ittiin diba. Isiniif barreessina. Barreessa. Maqaa koo baatamaame baaboo giboo abbaa waajjiraa sootoo gamaa. Badiruu koo beektaa akkana doktora naafa taatu jedhee jennaan kifilii sadiitti barsiisaa timirtiin beektu jedhee na dura ari'ate. Amma kunoo kashalan beekee teessise. Kanaan inni dhagee dawaa bitadhaa. Dawaa bitatte. Sigaa dawaa marfee sachumaa naa kennu. Eddee kamiin anna qaqa. Lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Bisa gurbaasa kootii uffatu lakkoofsi 28. Lakkoofsa 28. Lakkoofsi 28 eessa joona? Qoricha boottii kootii naa kennu lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Asii. Talaala lakkoofsa 28.
Hospitaala Giraand Divaal dooktorota ispeeshaalistootaa fi gatii gadi bu'aadhaan kennamaa jira. Yaala dhibee keessoo, yaala daa'immanii, hordoffii haadholii ulfaa, tajaajila da'umsaa, tajaajila yaala gadameessaa, tajaajila baqaqsanii yaaluu, tajaajila baqaqsanii yaaluu lafee, tajaajila yaala ijaa, yaala ilkaanii, taannaa dhiiraa, yaala rakkoo sammuu, yaala laaboraatoorii guutuuf akkasumas altiraasaawundii, tajaajila ambulaansii, tajaajila gorsaa fi barumsa eegumsa fayyaatis ni kennina. Tajaajila qorannoo guutuuf gara biyya alaa warra deemuu barbaadaniif dhaabbilee mootummaafis ta'ee miti mootummaafis tajaajila liqii ni kennina. Bakki magaalaa Jimmaa naannawaa buufata konkolaataa hoteela Riqqaa tokkoffaa cinaatti argama. Lakkoofsi bilbilaa 955 irratti dawwaltanii nu argachuu ni dandeessu. Grand Valley Hospital.